jaaladhee ooqa keessan Ayyo. Leela mabrat የለም እንዴ? ሌላ መብራት የለም? ነጭ ነው ያለው። ሆኗል። ሁለቱ ነው አብራ ውድ የተከበራችሁ አድማጮቻችን እዚህ ጋር 120 ሰው አለ። እዚህ ጋር ማንም የለም። በጣም ያሳዝን ነው። እንዴት ናችሁ? እስኪ ገባ ገባ ባሉ። ዛሬ በአማርኛ ነው። ያው ብዙ ሚዲያዎች እዚህ ተገኝተዋል። ነሲና ስራጅ ቱብ እዚህ ይገኛሉ። ሬዲ አደም ቱብ እዚህ ይገኛል። አደም ማልዶ ተማም ቱብ እዚህ ይገኛል። ሴና ቱብ እዚህ ይገኛል። ብዙ ዩቲዩበሮች ፋቲያን ኢንተርቪው ለማድረግ መጥቷል። እኔም እንደ አንድ ሚዲያ ተጠቃሚ በፌስቡክ እዚህ ይገኛሉ። ይሄ ሁሉ ለፋቲያ የካይሮ ህዝብ ያለው ፍቅር መሆኑን ያሳያል። በአማርኛ ነው። ፋቲ እንዴት ነሽ? አልሐምዱሊላህ ወድሻለሁ። እኔ ፋቲዬ ወይዬ በጣም ነው ወድሽ። ውድድድ እንዴት እንደዚህ ማጎለ ነው ማለት ነው። እኔ ናምተ ወንድ ያለው ይላል አይናዝ በጣም አስቀናኝ ፋቲ ወይዬ ቆይ አቲ ጃላላ ከና ቢዩመት በይተሞ ካይሮ ዶቴ በረት ላ ቢዩመትን ቢዩ እንደነው አገር ቤት ሆነሽ ከነ ገለ ቢያ ግዜ መጋላ ደምቱ ሀረቴቲ ቢሻን ፋወራብዱ ባቡር አይጡ ምናምን ግዜ ዱርየን ተደርገገች አካራሁ ከነ ከመታ ጎፍሬ ኮንከረቲ ደባ ከነፋ ኡለ ነመቱ ቁጅራ ትስ በቀሃ ባይሳ የተብረ ደበርታሞ ይጀጃላላ ደላ ያው እንጅሩ ካብየቲ correction uga ufin ajjeeta yoo argame raami jechuun kun jiru because warri nama dhiisu wayda yoo jaalatelle garama keessatti nyaata fa'a didda warratti bootta male ara ebaluun kadhare yoo arganne uf ajjeesa iraatana xafaallo ምናምን ሞታሎ ምናምን jechuun kun jiru mee jaalala biyya ormaatiif ka biyya keessa sirritti gilxanyaa ta'anii ibsachuun biyya ormaatiif biyya keessa namatti ibsachuudhaaf yaw biyyatti maatii sodaadha. Asitti garuu akka beektaa rabbi malee sodaatu jiru wanni sodaatu jiru nama sodaatu rabbi malee na asitti yaw ijoolleen hedduun biyyoota garaagaraa irraa bilbilanii ati nama saba kanaaf jedhee waggaa 27 barateedha. Osoo ati dooktorri waggaa 27 barate biyya chaayinaa jirtu intalli Oromoo akkamitti gizee hunda jaalalaan qabamte korooreksitti fiidi. Lamen madaanit maanken neefi naan jedhaa jiru soo kanaaf guyyaa dhiyoo kanaa dhufee dhukkuba kee bakka dhukkuba hunda simarammaree ture dawaa fi ajajee ture ati dawaa ansi kennatan ittiin fayyadamne moo ansi bira deemnan guyyaa lammata maaltu si boochise dawaa san dagatte moo dawaa ansi kennatu sirriitti dhukkuba sikkaas ati na bira deemuun nanti kaas Dayata kamera umbar bad. Abadan. Betul loh di sini. Ani mau wanti tidak madu beita. Akka jara kawari kana banat si anna magudda dar gitu. Biyota adunya kana rati wal gai mota gam to man kana wajin ta duran bitram fa kana wajin mota biyota gudda tari kana wajin ta awan taefi. Gide ati jara qabam te dini motu gitu mo biya bulchu namni wae biya mari atu. Dubarti bochisu ni mo ulfata da. Gidi anti bira deemillee akkana obsitu abdii qaba hin booyini lamaan nyaam fiqriin kun amma lees isaa jiru haramo baay'ee bareedaa tikki miraamina kana deemno akka dheengaddaati miti dawaan si qajeelee tokko si ta'e haa sirriin naa taate yaa'e amma maqaa jiru qaxxitaa na wajjin wata kan mootama bood imboo amma imbooda ati jirta maaliif imboo imbochisan la kana waadaan si seena በጣም እቲ በቃ kana booda si alnaanna ufurgite jireenya kee siif waayisuuf onnee kee ka enu min nabara liyo sumo ka onnee madeetu ka mu'aazem madeet ka isaa gubbaan dabale ani mootu siif waayisuuf qophii xumureera qaddoo xigganaa irra jira wamata karakkoon hin jiru fi yaadinna jara namoota baay'eetu karaa keessatti nadda walee shamarran biyya kana jiran illee hin beeyta irra hedduun isaanii ijaalam kana nama bu ammalee jaalan beekani waan jedhan Fatiyaan maqaa ijoollee shamarran Kaayirootii fi ol akka dubartootatti balleessite akka gizee hunda dhiiratu jaalala gaafata isiin immoo dhiira torbaan jijjiirte jaalatti maaliif waan kana hin qoostimoo
dhuguma jaalala isii waxxara isii boochisaa jira imimmaan kunoo namni irraa du'e qofa booyaa akkamitti jaalala isii qabee imimmaan kun guyyaa dhufaa jira shamarran si gaafatu indeetti yaallas dhugaa akka kaayiroo keessa jirutti viidiyoo eeggaddaa irratti shamarran arrabsiistee jimmaa arrabsiistee naan jedhanii warra jaalala hin beekne warra onnee hin qabne ture. Onneen hin jiru warra onnee ofii keessaa baatee nyaata. Ayiwaa. Ani oksaan nama jaallachuu fedhu gilxiidhaan. Gilxinyannat no hee jechuudha. Bakka amalli kee kun hundum akkuma shamarran warra biyyeeti ko amma shamarran kenna kun yaa faqqaru osoo jaalatan jaalala ofii kan oifatti shamarran Oromoo kun yeroo baay'ee dhiifama keessaan immoo miidhamanii jira. Barri hedduu lamaa kan waraabaa jiru tokko kasiraajif kanasi nasilleen dhiifama nu hagootu ummuseenalleen dhiifama nu hagootu shamarran Oromoo kun gilxinyannati waan jedhu kana beekan osomaa si jaalattu oifatti beektaa osomaa barbaaddu jetti tisti jetti amma ta'e nataatiitu tisti jetti kaji baabirma beebo beqee harakati sahara beedurma kaya ruchi harakati salati jira alaan shamar amali shamaran keenya kun baay'ee ulfaataadha beektaa hedduu takka garuu ka warra immiyee miliku ወዳለው አፈቅራለሁ ሞትልሃለሁ የኔ ጌታ የኔ ጋላ የኔ ማር ምናምን ሲንጀራሪ እንዴ ነው አቲ ጀራ ወልት ሩፈና ቀብዳ አከምት ፍቅሪን ከኩን ከሸመረን ኦሮሞ ከዛ አደተይ ግልጥኝነት ይከላ ግሪዮ ተከቱ ሸመረ ወር እሚዬ ከራቱ ነው አከምት ያላል ከኩን ከሸመረን ኦሮሞ ድራ አደተይ ኩኖ ከሸመረን ከና ዶክሳዳ shamarran Oromoo ni jiranii ijoolleen ani saayiba qabaa akkana siyaafaa ni jiranii gaggaarii ni jiran shamarran garuu immoo shamarran Oromoo tokko ni jirti oksaanii miidhamti ni beektaa oksaan miidhamtee akka feete taate jiraatti ani immoo oksaan hin miidhamu gilxiin abbichi sanatti hima isiin okattee jaallachuu feeti okattee waan feete ta'uu feeti ani immoo okattee ta'uu sana jaalala koo ibsuu malee waan balagummaa dalagee jedhee hin yaadu. Ati amma gilee jaalalli si qabu kana jaalalli majammaraa bakka si qabuuf yoo deemu jechuudha. Dura osoo inni sirriitti si waxxaree bakka korrektiitti si boochisuu hin geenne nama irraa qabamtu sanitti bilbiltee karaa keessatti itti himtee jettamoo akkuma si qabeen viidiyoo of waraabda. Akkuma na qabeen hin waraaba. Bakka alli qabnaan moobaayilii magdura kaa'u. Kaa'u. Ani obsi kiyya Feesbuukii, Tiiktookidha, Yuutuubiidha. Bakka si qabnaan Tiiktookii sen. Bas achirratti ibsan. Maal kanumarra dura gidee si qabee akkuma inni si qabuu eegale waa'ee nama sanatti yaachisuu eegale hariiroo walitti dhufeenyaa tolfachuuf bilbiltee fi karaa miseenjaraa kanaan fa'a hayi koomentii kana jalatti fa'a onnee gootee fi gidee inni suuraa ofii poostii godhe እንደዚህ gidee inni si didee tasfaa murte booda gara viidiyoo of waraabuu fi kookeetti maakirooksiitti yoo fiide wayyu lamin takkama qabamte maaliif gara kaameraa utaaluu filatta gara kookeetti nan tara yaani nan nafi hubatu jedheetiin gabbaa bakka maaliif iyyoon saayibatti dhimeellee dhiira biyya kanaa moo dhiira naan jaan dhiira kaayiroo jaan dhiirti kaayiroo wanti siin balleessite hin jirtu dhiirti kaayiroo dahabaa isaanumatu balleessaadha yaani shamarran balleessaadha tinumii bakka kana tani inna isaan balleessaadha maaliif dhiirti tokko dirqiidhaan si qabee maallaqa nyaatu dirqiidhaan si qabee wajjin hin ciisu dirqiidhaan waan fedhe siin godhu dhiirti kaayiroo ofiif dhaqxa ala tokkicha sii bilbilee heloo jennaan isiin ijaazaa buute qabattee kontiraata qabatteeti amma waaqayyo obsan kanaaf jennaan waan akkanaa gatiin dalagneef ennaan shamarran amma natti duulanii jiran isaayyuu shamarran hundaa miti shamarran takka Sumarraa hundi isaanii osoo mana dhufanii ijoollee keenya duude daakuu dhiisanii akkuma kee kana TikTokii fi YouTubii irraa booyanii bareeda ture maaliif beektaa amma tokko jira hundaan baanu shamarran kaayiroo dhiyeenya kanatti gadaanii jiru tokko jira dhufteetuma miskiina dalagaan qabne kana daaraa gootee osoo birrii masruufallee kennineef deemte ati kee kun immoo kisaaraan qabu mallaayini keellee kiisa kee jira duude namichallee kunne jawaaluma kee ujala keettee imimmaan kee keessaa tuuqaa yoo sitti jabaatte kirrooksii Koi waan hin jedhu asirratti amma kirrooksii kana kaampaanii bilaashaa sii kennuu jira moo maallaqa keetiin bittamoo amma uummata jechuun ka yaaddessaa jiru isuma dhugaa uummata addunyaa kana ka yaaddessaa jiru waa'ee lubbuu keetii caalaa waa'ee kirrooksii
sida Fatiyaan guyyaa dhiira jaalatti korreeksii kana kaampaanii wayii bittimoo mallaqa ofiitiin bittimoo kaampaanii raabsuutu wayii jiramoo kaampaanii korreeksii qabdi korreeksii kana hunda eessaa fiddi Fatiyaan warra jedhu keetu bittamee korreeksii dhugaa dubbachuutti edallee namni mufaajaana godhee jira korreeksii engadda bakkan bo'ee irratti saayibtiin kiyya dalagaa jirti akka jirtittiin beeka gizuma TikTok ibba seeree jedhamu kan dhufte waraqata sixootaatiin baaftee fatii jettee naa kennite gizeen banee ilaala korreeksii Hiriyoonni kellee kennaa yoo fi kenna korreeksii sibiiluu eegala. Korreeksii maal jennaan dhugusii wayyaanaan jettee. Bakka uummanni akka ati lubbuu ta'e jaalattu baree filaa ofiin ajjeeftu korreeksii maan nu alfararraati jedheetu amma namni korreeksii siif hidhu eegala. Korreeksii naaf hiddee maali jennaan yaa isa feetaa fi nu sodaachisiin amma as taa'e dhuginaa jettee. Ija kiyya irratti dhugini jenna. Amma dhugaa hiriyaa dhugaati beekta. Hiriyaa akkasii kan jabeeffatu. Hiriyaa jechuun beektaa maali? Nama waan ati jaalattu sii kenne beekta. Waan ati jaalattu hiriyaan waan ati jaalattu sii kenne hiriyaa dhugaati. Hiriyaa ta'e korreeksii sii bittee sii fidde san jabeeffadhu waan birallee yoo jaalatte akkasumas sii jaalatti. Dhiyeenya kana yoo kan mu'aazoo paasti ta'eera almost waggaa ta'eera. Dhiyeenya kana beellama qabna uummata kanatti waa'ee artisti Isaaq Zaynuu eegada si gaafannaan isa bal'inaan irra haasofna jettee turte. Artisti Isaaq Zaynuu kun artistii Oromooti. Artistiin kanama hundaati. Namoonni tokko tokko akkuma namni kamuu artistii jaalatu yoo artistiin jaalatamaadha dhiira dubartii biratti illee akkasuma jaalattee kan warra jedhu jira. Warra mootu artistii kana bultii isaatirraa Fatiyaan ልትቀማነው ጀኡጅራ ከሁለቱ የትኛው ነው የወደድሽው አንቺ ለመቀማት ነው እንደማንኛውም አርቲስት ነው ያደነቅሽው ወይም ደግሞ የወደድሽው እኔ ከሁለቱ ማለት ነው ልጁን የራስሽን ለማድረግ ነው ወይስ የወንድምነት እንደ የማንኛውም አርቲስት ነው የወደድሽው የኛ ሰው ሴቶች አይረዱም ሴቶች የሚወዱት ሰው ሲነካባቸው ያኒ እንትን ይላሉ ይፈራሉ እና እኔ አርቲስት ኢሳቅ ዜኑ ሚስት ሳይሆን ፍሬንድ እንዳለው ነው ማቀው እንደ ተዋት ነው ማቀው ፍሬንድ ናት ሚስት አይደለችም በቃ እና ማለት ነው ያው ብዙ ሴቶች መጥተው ሰድበውኛል እሷም በጽሁፍ ምናምን ትሳደባለች ፌስቡክ ላይ ማለት ነው ግን ነክቻት አላውቅም ምክንያቱም እኔ ለኢሳቅ ዜኑ ቦታ አልሰጠሁትም የእህትነት እንጂ የአርቲስትነት እንጂ እኔ ከኢሳቅ ዜኑ አርቲስት እኔ ነፃ አምጥተው ቢያቆሙልኝ አርቲስት እንዳልፈልግም ምክንያቱም አርቲስት ወንድ ለምን እንደማልፈልግ ማንንም ይረዳኛል ብዬ አስባለሁ አርቲስቶች ሻሩጣ ናቸው እውነትሽን ነው አርቲስት ለአዳር ነው እንጂ ለትዳር ስለማይሆን አንቺ ደግሞ የምትፈልጊው አንቺ የሚያከብር አላህም የሚፈራ አይዋ የሚያስተካክለኝ እንጂ አላህም የሚፈራ አንቺ የሚያከብር አርቲስቶችም ደግሞ ብዙ ጊዜ ሴቶቹን አያከብሩም ለትዳርም አይሆኑም አዳር ነው እንጂ እዚህ ስትል እዛ ታገኛቸዋለህ በጣም እና በዚያ አጋጣሚ የሐስሊን ፌስቡክ ሐስሊ ወሬ ወርዶፍታኒ ጅርታኒ ደላሌን ጅማ ጀቹዳ yoon kana dhala afurtu naa bilbilee ani Isaaq Zeenuu keessan muka gogaadhaan hin tuqu kana barachuu qabda Isaaq Zeenuu ለኔ ወንድሜ ነው አከብረዋለሁ ወደዋለሁ እንደማንኛውም ሰው ከዛ ውጪ ምንም ነገር የለኝም ጀሬስኒ ፊሜን ጅራ ደላለን ኬሳ ዱፍተኒ ና bilbiltani an frienditiya na attallale jira akkasiin fuudhanaan jedhee jettanii natti himattanii kunoo na dhaggeeffadhaa sirriitti kana booda na bilbilaa sagaleen keessa waraabeetiin jira online irratti sin saaxila si baasee kanaaf jennaan an Isaaq Zeenuu keessanirraa homaa hin qabu Isaaq Zeenuu akka eenyummaattu nin kabajaa nin jaalladha obboleessa kiyya sana darbinaan immoo jaalalaa miti jechuudha an Isaaq Zeenuu ifama naa godha نتين فكاتو إسنيف أرتيستي أكجرا هنان تسفاي أكجرا مال سنين كدر مرتو فاجرا نما يدجران يعني أرتيستوني بكمان أكا إسانيتي إسن جلف يجو جرتان أن إساق زين كيسن جلف يجو إسا فولو قدي سودا أو في فولو قدي سودا فين أكاس قرده معلش
kanaaf jennaan isiniif himeen jira achirratti illee amma booda dhalaan takkanatti bilbiltee siin beekana dhaggeeffachuu jirta yoo asirra jiraatte aslii jalanii dhuftanii dheetiin dubbachuu jira ajjala wantuun yoo aslii jalanii hin baddan isin ni feetanii ka waan asliin dubbatu ni feetan isin waan isin feetan ni beekan maaliif wanni dubbadhu waa'ee jaalalaatii asliin waan biraa gati dubbatu hennaan ni feetan kanaaf jennaan an wanni isinitti himuu qabu dhalaaleen kaayiroo keessa jirtan tokko tokkoon keessan singiliin jechuudha wallaahi tokko tokkoon keessan hedduu takkan amsa isinii dhaamu baqa of kabaja jedhu of kabaja birikisi qadda aywa kanaaf jennaan of kabaja isaa zeenu keessan baadhaa warri Dubai warri Suudi warri Kuwait warri Marree warri Kaayiroo baadhadhaati bakka feetan dhaqa Fatiyaa Mujahid kan isaa zeenu bal'ata hin barakatulinyaal okay hin dagatiin kan okay Fati galatoomii eegaan hordoftoota fi daawwattoota keenyaa tan asitti argamaa jirtu Fatiyaa የፍቅር እናት ናት ታውቁታላችሁ ሁሉ keessanu Fatiyaa የፍቅር እናት yeroo baay'ee nama jaalalaan qabamuun beekamuudha nama jaalala shamarran Oromoo barsiisuudha nama dhiirri maa akka ta'e shamarran Oromoo barsiisuudha dhiirota keenya warra akka maannu isu fiqranyaan keessuma maqaan isaa maana jalaa mu'aazoo warra akka mu'aazoo warra akka isa kanneen jaalachuudhaan korooksii dhugee jaalala isin bashannansiisu isin barsiisuudha jaalalli isin mu'aazii qabduu fi ka isaaqii qabdu wal adda isaaqin jaalala obbolummaa jaalala oromummaa jaalala aartii jaalatti malee jaalala biraa miti yoo afaan isiitti dhageettani namoonni mootu Fatiyaan isaaqin jaalala isaatirraa qamma'uu heddi yookiin fudhachuu fi yookiin itti heerumuu fi yookiin wajjin sagaagaluu fi jettan kun afaan isiitti dhageettani namoonni nu gaafadhu jettanillee ani obbolummaa oromummaa waan biyya baqaa keessa waliin jirruu fi wal jabeessina wal jaalannaa ta oromummaa malee manam nagargininyinati yellam jette yoo fuudhuu barbaheerumuu barbaadellee ani enen miyaakabreny Allah hammi fara nama rabbiin sodaatu ka ana jaalatu na kabaju fuudhuu barbaada jette carraa kanaan dhiironni rabbiin sodaattan ka isii kabajjan ka jaalala isii sirritti kennuu fi dandeettan hello Fati jedhani dubbisa yow abbaa carraa namni rabbiin godhe mucayyoo yoo argattan miskiina baay'ee nama jaalala beeku nama sin daddarbitu fuula sittin guurtu yeroo ati alaa dhuftu sin ceembitu waan ta'eef ijoolleen dhiiraa namni akka filannoo isiititti isin filannoo qabdu kun yoo dubbiftanii jettannati tola yow isin immootu an doktor Aslitti heeruma jedhaa jirti ana mootu shamarran baay'ee na jaalata Fatiyaa damma kun sitti heerumu malee jedhaa jirta ani jaartii sadii qaba shari'aa nagaa furiiti afraffaa yoo si fuudhe hin deemu rakkoon qabu ati jaalala naa kennina rakkoon qabu ati kun tokkochaayyuu dhabuu hin dandeettu ana abbaa jaartii afurii kan obsiteetumaan orofaa eeggataa gataraan si ga'utti way kororoksii dhuu dabannaan inni tokkichaayyuu jaalala naan kennineefin obsuu dadhabe malee ati jaalala kennuu beektaa rakkoo hin qabu wajjin bulla bakka jaartii afraffaa ta'u rakkoo hin qabu kana booda dhiira biraan jaalatu hin jaalladhu profaayilii na godhu gisee fiqirii sitti ka'ee koroksii minaamina lee na jalaa dhugini viidiyoo kee baradhu YouTube TikTok keetira dhaqiitini doktor Asli wayne biyya China na jala deeman minaamin jedhi aqiitan gala du'aayi naa godha du'aayi kaachifadhu afaan Chinaatti na gutti amma na yoo na jaalatte biyyoota garagaraattu beeyta sagalee siitaa beekamtiin kee kun ati haadha jaalalaa ta'uu kee kana addunyaa irratti beekamta because maaliif anaam ummanni addunyaa baay'ee na beeka waan ta'e kanaaf yaw gimbila ganda keessa deemtee aga nama jaalattu nama guddaa argitee nama akka anaa kana nama waggaa 27 hinyaadhu dhugu jedhee atama seenaa kiyyan beektu beeyta ana sitima ani kuni nama hinyaadhu dhugu jedhee waggaa 27 guutuu umrii kee guutuu argitee biyya Chinaatti barataa ture kanaaf ummanni China guutuu na beeka ummanni Ameerikaa na beeka ummanni Kanaadaa na beeka amma namicha aangorraa bu'e ka Ameerikaa san waliin barane yuunivarsiitii keessatti waliin barane sigale kanaaf amma hiriyoonni kiyya hedduudha Barack Obama amma gaafa nu kutaa kudhan barannu inni kutaa takka barate namicha duraanii ka Kenya irraa dhufe Oromoodha ijoollee mootummaa Ameerikaa ka duraanii Barack Obama san argite gurraachayyuu
قذيني كتاتا كبرت وأنا كتاتا دمو سجل بلد دائما يسنا بيه كمالي أنا بيكو نجلا في جت كت سورانا كفتات ربارك أوباما نما قدوا أك أنا كالدنيا بيت فلا يو جارت يوكي يو تيرون تأتي بك أنا من الشيكا بجا جارتي دكتورات سينجر أني تكترسني أرجع تبيتا أما زين بلا يقول لما تقول أنا يو جنت كورنسي ويد بك لبون كله جاتي كابو ونام كبجان له كابو أما نما كنا نما قدوا كنا كورنسي وبومتي يو مسائل أفتر كتة مسائل كوريا كنا بنو بيجوته يو فنجي أفتر أوته نام سراري فتا نما جبا جالته نما الدنيا كابو جالته وان تهرب نما بوتو سراري فتا بيتا دفتي إن الذي أينتم على بتأمنوا من ودش بتأمنوا من كبرش غربارة دي عندكو رفيق أنا كده على رفوع تيت أرجع مال تبي أبغى بعد مال كورا من كي ready mo kalau tak ada di sana dia mal di mucasar jualan hedun sharmut yani saya dah mau buat am kanalo ready mal kalau tak ada di sana لا أتي mal kura ready نمي أكس جدي فريدي شكل ready لا shamaran buat ready sharmut yani ani sih ya rata enggak ada film mana secret mana ide ini mal gochu bak ani barbanetti mana kan ياو معلش mal jechu يعني قتي سيبيكو سايبة كيتي أنا أقول سايب ما يقول لك أبغى نملة برجال لنا ولا تكمل بناتي بدي كورنسي أكتر تقول بناتي يعني هيو دم بكام ودال شيء على لام بناتي تين دليل تكاتي بوزوا أما تلا وندي ستالكسين أبغى أون إني لتالكسين وندي أنا نبوچ سوبر بدا فتي لا لا مبوچ سيمبوچ سوان ريدي وهماتي في النفني نزيارو دفع ركوين أبو سوداتي ريدي أما بودا كلهم أرأي قالوا فيرا اتمرينا أما بودا لا دكتوري كوتام الشباب أتنتا أجل جارسان نقاي دكتورو سمتا دول لهالو بتأم إنها ددالو بتأم كنالو بتأم إنها كمل منامن إبالا في قالين وين دموغي أمان يجري سركي فانكابي إيرا سركي كابي قالين جارتين جيجو تأبا ورئيسي كوها مالك يمان نيام أدلة سلازي كذي أما صاحبك يا صاحبك يا زوج بلو مقبات أفكر يا أباتو بيت أدلة ما هي يني بيتو يقلينو يننا يانشي بيتو سلازي مقبات يلبت الشيء الشيء فكرة الشيء ودي إننا حاجة إلما أرجعتو ياو إلما إيرا كنا أرجعتو بربادو إذا ناهم تدورته حاجة إلما أرجعتو ياو بس أوتا مالك إيلج بس أوتا فتش شالو thank you وأنا ميودو كان دليل سير بينك دليل سير بس سير ما بيرم بيري كذا كذا مربوط سو فكرية كنا بيزير ربما تيجي مار جتة بس مار جتة نيسان فكرية منام يعني يولي جانا برسيلا بيصير بس ناصر كذا كا يصير بو فكرة يه ويه يعني علم ويه أني نافك هلا وعنك راني موي فكرية ويه مار እና ውድ አድማጮቻችን ውድ ክቡር አድማጮቻችን ዛሬ ውድ የፍቅር እናት ፈቲያ ጋር ያረግነው ቃልና ምልልስ በጣም ደስ ይላል። akkuma dhaggeeffataa turtan Fatiyaani ani Isaaq Zaynuu artistii Oromooti ilma Oromooti hin kabajaa hin jaaladha waan biraa ani hasibbee alaaqim fireendii isaa ta'u niitii isaa ta'u ምንም ነገር ረቢና አርጋ ያደን ቤኩ ነጎደለን ቤኩ ጅቴ ጎደ Isaaq Zaynuu ነጎደ ላላው ኤሰን ወልቀምኔ አውዝ ቢላሂ ማለት በቃ ቦናን ሸከረጋ አን ጋፍ ደሚ ረጥጋ ነጩ ነው የሚያውቀው አኩማት ይያላል ቁልቁሉ ቤት ሆነ ጊዜ ነው መጋፈዱ ግንኙነት አላችሁ ከኤካሌ ጋር ለማንጀራ ቤት አደም አቱ ግንኙነት ይቀባል ደማ ማን እንደማፍቀር አኒ ደሞቱ ግንኙነት አላችሁ ይተጀሉ ሰረረ ከኢሳቅ ዘይኑ በቃ ተይዘሻል ምን አይነት ነው ምናምን ኢሳቅ ዘይኑ በቃ ተይው ጀተን ታዲስ ማለት ጀናን ጆለን ተጃላተን ወዱ አዚያላ ጅራኒ ኢቲሜራ ከናፍ ሆርዶፍቶታ ቢጋራታውቶታ ከና አርቲስቲ ነምኒ ከሙሁን ጃላታ አርቲስቲ ቶኮ ከነማ ኡፈቲ ሚቲ ከኡመተ ሁንዳት አንጃላ ኢሳቲ ኮሬክሲ ዱጉ ደንዳ
ridwaan jaalataati korreksii dhuguu danda'a tamam jaalala isaati korreksii dhuguu danda'a dhalaan biras mush artistii miti ana shamarran meeqanne jaalatee naaf gaggabaa jira Dubaay kanarra Kuwait kanarra Suudii kanarra Kaayiroo kana keessa biyyarra jechuudha anumaa gaaf tokko ummata kiyyaa waan bareedan qopheessin kana dhalaan na jaalatu likkii qabdu kun Fatiyaa raagaate atoo jinyi እኔ በጣም ነው የምወድ አሁን አንተን ሳይ እንደውም ደነግጣለሁ በጣም እና አኑማ ዋንቤን ወላላ ከናዩ እስሙ ዱጋ ረቢ ሸመራን ከነ ጅባንስ ጅሩ ከነ ጃለተን ኩማተም ወላሂ ሲከከደ ሲሪቲማ ወረ ነጅቡ ጫላ ወረ ነጃለቱ ጅር ሶ ከናፊ ኢንተልቱ ማሊፍ አርቲስት ኢሳት ዘይኑ ጃለተ ነምን ጀሩ መታን ከሰመራታ ነምን ወጃለቱ ከነ ቆፋሚት ኦሮሞ የሆነም ወጃለተ ከኑመ ሰይዳት ኢሳ የወደደችው ኢሳቅን ይሄኛው አይደለም አርቲስት ነው የፍቅር ከበጃ ጃላላት ጃላል ኢሲን ጃላተ ጃላል ኦቦሉማት ጃላል ኢሲን ጃላተ ጃላል ኦሮሙማት ጃላል ኢሲን ጃላተ ጃላል አርቲ ኦሮሞ ጉዲሰሙ ጫንኩን ጀሩቲ ማለ ካና ከኢሲን በይታን ካናሚቲ ይሄ አይደለም አንስሪቲ ማለ ኡማኒ ማታ ዶማ ጀቹ Fatiyaa ani tishqee gaafadheera kophattis gaafadheera soo kanaafi nadhoon karaa keessatiin itti duulaa jirtan mucayyoo miskiina argite ajandaa ofii uummattee tiktookii ofii irratti isin bashannansiisuu malee yuutuubii ofii irratti isin bashannansiisuu malee kanan hin beektu anuma makkadheen na didde kun dhudhadheen gaddaati kadhataa jira haga ammaan argan hin biyaalachi bakka hin biyaalachi warqiin haa kennuudi guyyaa sun ዛሬ 3 ቀን ነው እዚህ ያደርኩት አሁን አጥቼ ልሄድ ነው አገቡ ይረዳጋማ ዳላን ተሙየቹ ወረ አፋኒን ባለጌ ከናምቲ ወረ ሸሸፈነቱ ሻርሙጣል አሞሪ ሸፈነቱ አካና ጎና የሞታን ቢሻን ራጂክ ሲመጥ ያሲ አኔ ስለማቆ ነው ወሪ አፋን ባለገቱ ይከን ወሪ ይጃሂደቱ ወሪ ሞቱ ጨልሳን በዳ ፍቅሪን ኢሳኒ ሀርከረቲ ጥቆማ አካና ጎጎቴ የናን ኢፋ ዳምሲቴ ጀላ ከናን ሲትሲ አመላልቱ ጀላ ከናን ነራፈ ወጅ ክራቲን ይጅዱ ይጅ ጊዜ አርፍቀ በየሩ ጉባራ አድጀት ጫካኝዳ ዋንሰኒ ገራኛ ሲኒ ገለ አኒ ሆይታ ጅራ ዶዋ ከጨራና አቃፈተ ሆይታ ጅራ እና እንደዛ አይነት ነገር ነው ሙጨዮ ኢራቦ ዲሳ ቱኑርበት የራሷን ኑሮ የኖረች ነው ትኑርበት እንላቸዋለን የዛሬ ፕሮግራም እዚህ ላይ ነቁ ጨረታችሁ ነቁ ብዙ ሚዲያ እዚህ ስላለ ነው እናቁ ሰው ደግሞ የጨመረ ነው እናቁም ዋን ብራሜ ማለት ሲኒጋፈ ኮሜንቲ ኮሜንቲ ከሰ ፈቲያ ማለት ሲኒጋፈ ደጋፊ ኮሜንቲ ከሰ ዱብሳፊ ማለት ሲኒጋፈ ዱሜ ኮሜንቲ ጎራ ማለት ሲኒጋፈ ፈቲያ ማለት ሲኒጋፈ ማለት ሲኒጋፈ ዱሜ Diri akka asli nasri anole jira jette so jedheen jira kuni jaalala wayi mititte me maal isini gaafad gaafii keessan gaafiin qabdani maal isini gaafadhume asli rabbi sodaadhu yemmidhaalle miskiina maaltu isii arrabsaa yemmidhaalle dhugaa keeti yoo ati harka irra kaayattu kana minaamin wara jedhu jira maal asii goota wara jedhu jira maal isini gaafadhume ati maal dalagaa jirta gurraacha keessa adiiti ati fuudhi asli fuudhi wara jedhu jira natti himta fuudhi anuu yaada gannachu asli kabira qoya mana se chitti garagala na yaada anas garagala live dama eko live ida kele gaafin qabdani astaghfirullah wara jedhu jira catti tana en arabsina miskina wallahi wara jedhu jira naman tuqina wara jedhu jira ira meqa woni tutte fati ira meqa woni tutte wara jedhu jira ira meqa jalate be sini romitan si jalalla abo callisa gaafata jira jaalallee nin qaban ture duraan jechuudha garuu akka muwaazee miti inni yaani xiqqishoo walii wajjin turre baatii meeqa akka ta'e achiin isa dhiisee muwaazee argadhe jechuudha. Ani gaafii qaba baakii wanda. wanta ati
yeroo jalqabaati dubrummaa kee eessatti gattee dhiira gaafatti irraa fudhatan maqaa beekta lama jammaraa gisee miila kee namni addaan qabe ijoollee eessatti. Isi ka gaafi kana naa jala ilaa. Allah malli anillee barbaade sitti hima. Gaafi ijoo gaafi bareeda shamarran keenya yeroo baay'ee bakka itti dubrummaa ofii gatanii beekan. Namni yeroo jalqabaate nama yeroo jalqabaate miila kee lamaan addaan qabu seetanii sila fiqirnoo mittaawarii nama jaalaaf jedhee korreksii dhugaa jiru. Mee nama dhiira yeroo jalqabaate miila kee jidduu seene biyyans biyya himuu qabdi waan biraadha. biyyatti. Biyya himuu qabdu kan xiqqaadha. يعني مجان جالدو مجان جالدو أس دراسي دفع أس براها الآن يعني تاريبان أس دفع أسيتي ولا جري وأسمتي تمرة تو biyyatti egaa sana itti fiqiree tumudha. Amma eeti بيا جري جرا bilbila wal qabdan. لا Hagaati amma akkatti jaalalaan. نجافتي جرا Dhugaa dubbachuuf shamarran keenya yeroo tokko tokko jechuudha nama hin jaalanneen durbummaa ofii dhabanii ati jaalatteeti moo osoo hin jaalatin. Jaalattee akkana لا deemu. لا هدوس دلاسي متي بقى أنجرو إني كنا تيجر ما كم وازي برتيتي يا دمالي أكمل Imbaaf ne zee. Inni seenan hin baafne jechuudha karaa muwaazin baasee malee. Aboo mu'aazin sun baala Muwaazin sun bada wallahi. Mindinoo yaa hayyaanoo de yaa mu'aazin. Baala gidha aboo mu'aazin. Baqam yaa taasisan beektaa fati. Hin booyin maaliif. Baqa amma dubrummaan keessun naa deebiti jettee yaadda. قاعدة ديبي جرا Dubrummaan takka yoo bade hin deemu. لا أنا Jedhanii amma shamarran tasbaa kutatantu jira beektaa. Hin deemu min mallattoo. إيرا مالي يوتي سني ديبي أكا دراني يوتي يونتان إلي ني ديبي Walumaa dhiiruma kana shakka madalaga maalkanii kana dhiisa. Hawaasa walitti babataa deemti wanti. إيه أما مثلا ما كان جرا إرجع ندم موازي رادة به من أجر رئيس أدوغار ربي بيكو أنا في ديبي Amma talamaati hin beektu kan sadaqanne. إن سرقان Hin beektu dabichi akkana shuurratti ammas muluu. Turkii ada Turkii. Gara. أصلي Oh. Jira habibti maanne. هاي إنه ما نتيسيس دين شدتي والله فتيا ترى قاعدة قافتون Yenee fikir maanni bal majammara maqaa kee himi. Asuudha sa. Asuun koo baay'ee si jaaladha asuyyee hin deenne. Awootii yaantu kinarra. الله Mee gaafii Fatiyaa gaafatuu barbaadu daawwattoonni kennallee baay'eetu karaa feesbuuka kiyyaatiin karaa yuutub chaanaalii Ridwaan karaa yuutub chaanaal tamaamii fi karaa yuutub Ummuseenaa Nasii Indaasiraajiin nu daawwataa jira. Mee mucayyoon tun nama jaalala isin barsiisuuf korreksii dhugaa jirtu gaafii akkamii gaafatta hin deennoo jaalala irraa barattee jirta. جانا لقوها موسيقى كلوريك شنو كويو رابرتي Ayyee. إنني كان عجائب ما لك سكة سارو كسر أنت إمي ما نمو وام دراتي لا إمين مان Imimmaan jaalala. kunoo narraayyaa. Asi gargar bahe. Bakka bintaa. Balleessan kiyya. Hanga dhiira boontu. Lammuudatti deebi'u. Kolooksii kee gootu. Akkatti yaada jiraatan Kaayiroo yemmuu innaa siroonnechi namni yoo jaalalaan qabame uf ajjeesuuf korreksii dhuguuf wanni akkasii booyuun kun booyuun salphaadha uf ajjeesuuf fooq irraa faa warra uf darbu jira biyya kanatti imimmaan jaalalatti beektaa onneen isii kun gaafadhee ture onneen kiyya baay'ee laafadha jette bakkee namaa qaba jette jaalala kana rabbiin natti kenne jette jibbaan na keessa hin jiru jette nama jaaladhe san yoo gizee sanatti yoo argatin imimmaan kiyya qabachuu hin danda'u baay'ee gara laafettidha jette boottee na boochifte waa'een imimmaanii sani gaafii biraa ka gaafattu qabda. أنساني بيجيش يودو تسلا يودو تماتو كلوريك شنو إيه نوجت كلوريك شنو جالا نافكا Jaalala Jaalala isin jechuun barsiisu wareegama jaalala. amma laalle maaltu jira beektaa qabsoo yoo fudhatte amma qabsooma uummata Tigraay kana yoo fudhatte abbaa Tsahaayyee Faantii warri waggaa 27 biyya saamaa turan uummata isaanii gootummaa barsiisuuf bosona deemanii Abiyyi Faatti qawwee dhukaasanii du'an siigalee kana jechuun maal jechuudha dhaggeeffadhu
Abbaay Tsahayee beektaa dullacha sukkaara saamaa ture san ka Tigree. Abboo intaloon Jirtu yaddi. Biyya hin jirtu tanti. Bakka ati daansii tiktookii malee homaa quba. namni tokko maali beektaa waan wayii yoo dalagu akka miidhamu hin beeka waan kaayyoo isaa san dhaloota dhufu barsiisee kutuufi dabruufi amma tama akka ta'etti tana shamarran Oromoo biraa jaalalli maal akka ta'e isin barsiisuufi lubbuu fi wareega kafaltee barbara intalli Oromoo akkatti jaalala shamarran Oromoo barsiiste fakkeenya isinii ta'uufi yeroo baay'ee shamarran Oromoo jaalan beektu komiin jedhu waan isirratti ka'uufi isin gootitti jaalalaa jaarraa kanaati kanaaf maqaan isii Fatiyaa Yefiqir Innaat jedhamti yoo kaayyoon isii jaalala isin barsiisudha almost kanuma. Maashaallah tabarakallah Gaafin kee qabbanaa abu. wareegamtee jaalala nu barsiiste jechuudha. Gaafii babbareedaa nu gaafadhu kaati waa'ee dhimma isii keessaa bahi kororoksii yoo duute munaamin namni hunduu hin du'a. Gaafii babbareedaa nu gaafadhu. Siyaasii ati niitii qabda. Niitii dhimma dhuunfaa keessaa bahi intala ayyiriin nurratti hin qabini waan babbareedaa nu gaafadhu. Awa akkatti yoo sila haraadhaa fakkaatamaa. Waan akkamii si gaafadhu? Bakka nama biraatii carraa kennin adeem. Egaa dhimma dhuunfaa keessaa bahuun Mucattii jallisiisanii adaboo hin taane tasuu bakka nurraa dhiisika. Fatiyaa hojii Fatiyaa dhagaa sama warra. Isaayee jira akkamitti taane? gaafii babbareedaa nu Gaafin gaafadhu. kee hirriba nu qabsiisee bar. Reedii fa'aa jaaladha minaamin hin jettu. Reedi Haa. si jaalladha. Ani illee si jaaladha. Akkasi kun akkatti gabaaboo akka godhe. Dubaay san amma ho'aa jiraa jedhani yeroo ho'aa kana shamarran in kaafatti akkamitti dandeettanii jiraataa jirtan anas si gaafata gaafii wala. Ishee ati na gaafadhu. Amma yeroo kana Dubaayitti ho'aa yeroo ho'aa kana immoo simmeetiin shamarranii garmalee dabalaa akkamitti dandeettanii jiraataa jirtan yeroo ho'aa kana mee hin deemnu. Qabbaneeffatatu maali? Maal fa'aa qabaniiftaa jechuudha. Jechuun wanni qabbaneeffatanii kun mee maal fa'aa qabbaneeffatan bishaan qorraa itti naqxammoo taljii keessa keessammoo ijaazaa buutammoo mee warri jaarsan qabne akkamitti qabbaneeffatu. Warri jaarsan kun hin jira kiyyaa. Yaa mukayyii kuma bananne. Mukayyaa bantanii jaa qabdanii. Rabbi jaarsa isinii aayiru lamaan. Dubaay san osoo dhufe hin deemno suuraa na waliin kaataa dhufte. Na waliin Doktor bulchaa Arsii miti jira. maa? Akkasii wajjin hin Asii kaatu. Malee ta'u. Innaa limtaa. Suuraan kamaali waan biraatu isa jigaane. Reedi naa fiti. Si'ii miti harreen irraa hachaa qaba. Abdii roobaa dhiyeenya kana dhufe shamarran baay'een eeyyama gizee kadhatan inni turkii deemee shamarran manatti galuu sodaatanii takaraa gubbatti makiinaan dha'ee jiraa jedhan ta'achumaan immootu madaamii itti galuu sodaattee mana ijaazaatitti baddee jiraa jedhan kiyaarin fa'a biratti hawwi aanolee fa'a nasrii aanolee fa'a Muhammad bin Aljaziiraa fa'a abbaa giddii abbaa garoo fa'a biratti warra achi buuteen dhabamee jiraa jedhanii waan san keessaati carraan akkasitti hin mudanne abdii simachuuf maaliif madaamii ta'e eeyyamatini yoo eeyyamatte hoo maaliif mana ijaazaa osoo hin gorin mana deeme. Dhugaadha. Osoo isa eenu aduu nutti dhiite. Osoo isa eenu aduu nutti dhiite. Gaafa gaarii dhugatee turkii deeme. Kiyyaarii isin jalaa gurgurate arabatti. Kama Ameerikaan deebi'ee Bareedaayyee akka inni carraa lammataa deebi'ee isin dubbisu abdii qabna. Gaafii biraan mootu udda Dubaay kiyaar erga kiyaar Dubaay dhufe shamarri guutuun mana uffata biiftuu faashin show deemte suuraa jalatti kaatii osoo tisheerti illee uffata aadaallee bitanne deebitii jedhan. Mindin ነው የፎቶ ሱስ አለባችሁ እንደ እናንተ ማሊ ወኒ ከቲ ሀውልቲ ወይ ብየሰን እስኒ ፊደኒ ኪያሪ ማል ሱራ ጀለካታ ማል ከሰ dubbiin sun na ilaallatu garuu Dubbiin sun kiyyaariin jijjiirame. eh Indeessu keessa akkasitti. Innaa
Doktor akka jiru. Badeewwan taa'uun ilaallata. Waan itti maayiraa baatu. Maalati ijoolleen gariin immoo amma warri mudhii gadii waa'ee kana qoratu warri akka Profeesar Reedii fa'aa shamarran keenya kiyaar duraan ijoolleen nyaataa turtan amma kiyaar kana se'anii yaadannoof suuraa jala akka ajiibse hulet kiyaaroች አለ kiyaar ባላፎቶና kiyaar ሚመገብ አለ አትክልቱ ማለት ነው ያ ልሙጡ እንዴት ነው ወደ ሀርካ አምታተ ማል ጀቹዳ አከታየም ባለ Maal jechuudha? አንቺ ራስሽ ማል ጀቹዳ ሁለት kiyaar አለ አሁን ቆይ አንዱ ሁለት kiyaar አንዱ kiyaar ቢፍቱ ፋሽን ሾው የሚሰራ ልጅ ነው እዛ ሱራ አውጆለን ዳይጤ ሱራ ብረት የሆነው የቱሰኒ ቶኮሞቱ kiyaar የሚመገብ ነው ተጠቂ ሬዲ መጥቷል እዚህ ጋር አላሁ አክበር እና የትኛው kiyaar ነው Ani beekuun kiyaari ma biiftuu faashinii sanii. Kiyaari kan dambu gara waqti nyaata qabu. አረንጓዴ kiyaar ተጠቅመሽ ታውቃለህ አንቺ kiyaar magariisa san fayyadamtee beektaa yoo fayyadamte ta'e maaliif fayyadamte yoo fayyadamne ta'e immoo maaliif fayyadamuu didde kiyaar nyaatuun jaalattu Inni baay'ee nyaata hin fayyadu. Hojii biraa qaba. asu ati kiyaar lubbuun jiru wajjillee suuraan kaane kiyaar nyaatamu wajji Asummo. nyaatamullee nyaanne maal jechuu Oolman isii kiyaar bira malee suuraa. yaa Suuraan argine moo? Suuraa kiyaar moo? Guyyarraa gadhiisni. hayyee kiyaarin eegan jaalanne akkami suuraa waliin kaate waan hin jaalanne tokko akkami suuraa waliin kaate Wayyo wayyo. Kiyaari bakka lama qoodaman jettee turte Bakka lama qoodamu. kiyaar ka suuraa wajji kaaniin jaalatta ka nyaatan san jibbitaa jechuudha jaaladhu eessa. Abdii cululleen bilbiliin yaada gara biraatiin tiktookiin ganna ijoolleen tiktookiin ganna okay bareeda iyyaasu ta'e nati jaalannaa gurbaa Ridwaan Adam jedhan kana yeroo baay'ee shaarmuxaadhaa jedhanii shamarran keessan dhufeetti janajjanee beekamee shamarran baay'eetu keessattuu shamarran jaarsa qabanii mataa reediin kun shaarmuxaadhaa bultii namaa diigaa dhalaa irriba dhooggaa jedhaniitiin ijoolleen dhiiraa himatu indeenno si keessan dhufee yenee fiqir minaamin siin jedhee beeka wal fuudhuu wal irraa finne warra dhuguma qaba dhuga. Asuu. wal fuudhadhanii Kaayiroo dhufuudha. Abshir. Itti himee dhugaa jiru. dhiirri kaayiroo kun jaalalan beekuu kadhattuudhaa warra jedhu jira soomduudhaa warra jedhu jira akkamitti ati mee maal amantee dhuftaree reeduu feesbuuka kanarraa kunoo dhiirri kaayiroo jaalalan beekanii hin dalaganii jedhanii Ridwaan kaayiroo jira akkamitti dhiira dalagaa hin qabne irraa jaalala si qabe Naaf keessa dhufe. Ta'ee jira bakka akkanumatti muudiin keenya kanatti walirra deemee badhaa bareedduuti amma jaalalli kee feentiin na qalbiisaa jira. Hayyoo akkasitti kana namatti himtuuti. Ay asuu ko. bakka waan dhaamattu yoo jiraatte mee dhaamadhu Fatiyaa waan gama gaafadhu Fatiyaa Ammoo Isin gaafii nama gaafatu nama gaafatee. gaafadhu ayyee gaafadhu ayyee maal na gaafattaana? ana gaafatu feeti qaba Niitii qabdaa. niitii Reefi ittiin dhimma sadii qaba afuraffaa guloobattee. niitii sadii qaba afuraffaa fuudhuu barbaada garuu shari'aa nagaa furiiti Eenyu fuuta. Eenyu isaan. Haay maal si godha? Zirzir kiisii qaddaal. yoo Fatiyaallee na fuudhi jedhaa jirti amma yoo lotori macarraa qabeef malee beera baay'eetu na fuudhi naan jedhaa jira anta fuudhuu barbaadu takka sadi fuudhee takka barbaada Fatiyaan na fuudhi jedhu iftuun lakka obboleetti ganda akiraat Ani ma sii jabaadhe. amani waaciu kuni dhugaa jiru iftuu maa isiinu intarvii dhiyoo kana godhee namni jaartii asliiti jaartii reediti siin jira hin deennoo jennaan ani guyyaa tokkoyyuu jara xabbasuuf yaadeen beekuu jette
namni wal bira galu kun walitti kaafatu beeyta akka Dubaay tani miti biyya kanatti namni wal bira galu. Gaaffii si gaafadha. Mucattii Salimii walitti jaallattan san gootan. Tami. Salimii mucaa eessa jiru san isaan walitti jaallattan takka. Malaabu. Dubbii dhumaa sana sanii si gaafadha. Oi anaaf Salim lakki walitti jaalannee beeynu dogoggor. Gilee baay'ee reedii wajjin takka walitti jaalannee wal jalaa wanna hojjenna beeyta. Wal jalaa xabbafna amma anaaf reediin qamalee walitti jaalannaa zaaraa walitti jaalannaa akka fakkeenyatitti yoo naa kaati jette beera guguddaa kanneen kenna Sillee walitti jaalannaa. sillee yoo amma jaalalli na qabaa jira duraan hedduu sin beeku warra akkas akkasii kana anaaf reediin walitti qabna. Jaarri illee yoo argite koomentii isaa jalatti jaarsa kiyya isaan jetti ana jala dhufte afaan tolfadhee jaarsa kiyya anaan jetti keessaalleen isalleen jaarsa kiyya jetti analleen jaarsa kiyya jetti. So warra akkas akkasii internaashinaala warra fiizaa internaashinaala qabu kana anaaf reediin gisee baay'ee walitti jaalanna. Dhiira biraatiin takka dhalaa takka walitti jaalannee beeknu dhiifama naa godhi yoo Saalim Tazaahira akkasii seenna jaalalli tazaahira. hin beeku wallaahi. Saganda teessaa san hin beeknu. Tola garuu Salimii beekaa mucaa Awustiraaliyaa jiru san. Hin beeka. Gaaffii sii qaba. Qoy mee qoy haa fixattu. Waan jabaa himaa jirti hayyee Nama hinate bakka. Isaa mucattii walitti jaallattan hin qabdani. hin qabnu. Taminni isiin Ifa baasanii ka sodaadha kan qabu. Fakkaadhiisi. Qamalee hoo maal gootee si jedhan? qamaleen dura nagattee waadaa wayii seentee turtee amma wal dabbaranna fakkaate kaleessa jirtu jettee dhuftee feesbuuk irratti illee maxxansite anallee dhiifama naa godhii duraatii kun durriyyee natti fakkaattee si dhiise amma deebi'ee jira naan jettee garuu an dhiifamallee haga godhuuf rabbi beeka. Jaarsummaan Alhamdulillah turtii baatii sadii booda naa deebitee jirti qamuuti yesan baay'ee jaaladha dingiliin irraa fudhatte beeyta. Achi booda Achi booda yoo minaallee taadhaa bakka ka dingil bu'aala lij maamxaata manchi. itti buddee. Fixattee gaafii kee. Ati maa ganda ganda keessa deemtee jireenya dhuunfaa nama gaafata. Waan biraa nama gaafachuu hin beektu. Jaartii qabdaa, jaalallee qabdaa kun ayyirii namarra qabuudha bannaa teena. Nin gaafadha gaafii. An gaafii si gaafadhu sirriin naa deebisi haa. Ati jechuudha reedii asliin jaalladhaa maal jetta kan akka Nasru Aanolee jira Abbaa Giddii jira maaliif achi daangaa dabarfattee dhufta? Daangaa maa nutti dhiibda jedhi. Sirrii. Asirraan olee giddii qaba. Abbaan giddii silaa guddaa. Isaan taraa keessa galchuun kiyyaaf dhiifama kan akka kiyaartu jira. Ani kiyaarii illee barbaadu ta'a. Hayyee garuu daangaan dabarfatiin reedii biras hin gahin. Isiin na filatti ati narraa qabamte guloo jaarsa kee isiin jedheen. Maal taate? Daangaa shamarran kaayirootitti dhiibin ati amma mirga shamarran kaayiroo dhiibaa An jiru. shamarraniif dhaabbadheen jira ilaali qabsoo kiyyattiin fufa. Raamireefu. Gaafii jira gaafadha. በቃ ፕሮግራማችን በዚህ የፌስቡክ አብቅቷል። ኡመረቲ ወርዶፍቶታ ፊያለተምቶታ ኬና ፋቲያን ኩኖ ቱርቲ ደቂቃ 48 ሸንተማን ወሊን ጎቴ አማ ደዳብዴ ጅርቲ ያው አማ ቦደሌ አካ ረቢ ፈይሱ አካ ረቢ ሂምቦነ ዱአይ ጎዳፊ አኒሌ ባቻልኩት አቅም አገውምነ ኪያቲን አጋናማ ዶክተራ ጃላላ ቶኮቲ yoo rakkoon gidee baay'ee biyya chaayinatti waan barannee fi dawaa kennatu foorjiidha malee nuti homa takka irraa hambifataa jirru waan amma marfee waraanaa jira kiniini kennaafii jira guyyurraa cheekaappii godhaa jira rakkoon jiru isiin doktora dhabdee osoo hin taane dawaa dhabdee osoo hin taane doktora isii wal'aanaa jiru kanatu nama biyya chaayinatti barate meeshaan chaayinaa kun hammam akka foorjiidha ta'e hin beektu rakkoon jiru kana malee doktora gahaa argattee jirti akkasumatti itti qaqayyarree marfee ni waraannaa kiniina ni kenninaafi akka qabbanootu goona soo kanaafi namoonni biyyoota garaagaraa irraa dhukkubni fatiyaa kun isin yaaddessaa jiru
namoonni mootii Yaaddessina. Asii ani gaafii qaba. asli kenna ati doktora nama saba kanaaf jedhee waggaa hidhee doktora bichaanatti baate akkamitti intalli Oromoo si bira dhukkubsatti jettan bachaalkut haqim መድኃኒት እየሰጠው ነው ግን የሷ በሽታ ከኔ በላይ ሆኗል ስለዚህ የሞቱ አማ ቶርባን ከነ ከዛ ዳዋን አንከኑ ኩሪ ፈይስን አባ ጨብሳፋ ጅራን ዶክተር ናቢያንቲ ኡፍራ ደበርሳ ከራ ከዘቲ ወሊን ዱበነ ጥሙሬራ ትራንስፈርም ጎዳ ጅራ ገራ ኢትዮጵያ ገልቴ አባ ጨብሳ ብረት ዮኪን ዶክተር ናቢያን ብረት Hawat anamtu rifari baresafi yo inillee himijjatu jedhemotu Dubaaitti bareesaf abbaa giddii bira Seedaliyaan abbaa giddii bira Seedaliyaa abbaa giddii barbaadu Inni maraacha jiru. Inni nama maraacha. Dawaa kan keessa dawaa kiyyoo wallee bareeda marfii kana lama hadi godhuun bareeda hin danda'amu. dawaa keessatti dawaa Ana kan na fayyisu kan akka nasri aanolee. kan nasri aanolee kusattu takka fayyina Akka isaan jedhe isan jenne akka isaan obboleessa. akka isaa Akka isaa. Doktora akkasaa barbaada. Kanaaf jennaan asiin akka isaa ta'a jechuudha. jiru Barbaadee doktor jedhetti. yaacheen baadhaa qabatu Asli doktor asliin kun Specialist fayyisuu hin dandeenye. Inni fayyisa nagaadha gaafa. Diigee walitti deebisa gurgurtaa. Marfee isaa si dheera. marfee 60 ayyame Marfee isaa kun si marfee 60 ayyamee fi ganaa fudhataa jirti እና warri haga ammaan waliin turtaniitiin sagantaa kanatti bashannantan baay'ee galatoomaa isin jaalannaa isin kabajnaa yoo namoonni gariin immoo ijoollee kaayiroo akkas taatee akkana taatee achiin baatee minaamin jettan wanni isin galchu jiru fedhu Itoophiyaa shaqqalatu fedhu fooloo haa guddifatu chiloota yoo qabaatte kororoksii dhugii nu garsiisi warri karaa biyya biraati albaatan jechuudha dhuguma isinitti ijoolleen biyya biraa teettanii ijoolleen kaayiroo ajandaa minaamin jette ajandaa yeraaseen ajandaa fixarinna kororoksii dhugii nu garsiisi alaabalaza yoo irraa muruu barbaadellee irraa murii nyaadhu nu garsiisi nu galchuu jechuudha nuti akka barbaannetti waan barbaanne waan nutti fakkaate fayyadamnee isin bashannansiisa ummata rukutama waggaa 150 booyaa ture kana dhuguma rabbiitti osoo ijoolleen kaayiroo jiraachuu baatte namni guyyaa tokko isin teeqachiisuu danda'u hin jiru kaayyoon kenna nama rakkataa sagalee ta'uudha dhukkubsataa sagalee ta'uudha cunqurfamaa sagalee ta'uudha waan sanirraa hafeen immoo saba rukutama waggaa 27 waggaa 150 booyaa ture kana kofalchiisuudha amma sa'a tokko guutuu kolfaa jirtan sigalee kolfuun immoo madda gammachuu keessaa isa tokko sigalee sunnaadha karaa amantiitti illee kolfuun kanaaf በጣም ነው የምንወዳችሁት በጣም ነው የምናከብራችሁት ባየ isin jaalanna isin kabajna isin yoo feetanu jibba dhaamsa qabdi Fatiyaa amal dhumat dhaamsan qabu shamarran Oromoo jechuudha shamarran Oromoo kororoksii dhugaa waan feetan dhuguu ni dandeessan garuu aan waan fedhe yoon ta'e illee fooloo guddifachuuf yoo ta'e illee dandeettii kiyyaan fidee dhufe malee isin hin tuqne isin hin geenye Borillee abbaa borillee nama biraa jaalladhee dhufuun hin danda'a. Mirga kiyya qullaallee dhufuun hin danda'a. Dhala arrabsiistee dura jechuudha ati dhala arrabsiistee naan jechuurra of kabaji ati dubarraan kan gooturra an ifa bahee kan godhu wayya. Bara amma Fatii rakkoo maal beekta? Kun ati amma akka gaafa mu'aazeen na dhiisetti waggaa lama dhiiran argine jettu. Warri si arrabsu kun halkan tokko dhiira malee buluu hin danda'u. Ni beeka isa. Halkan tokko warra halkan tokko obsee buluu hin dandeenyetu sihi obsa waggaa lamaa qabdu kana arrabsa cubbuudha moo cubbuu miti gifno bannaati ati immoo garuu cakkaanyedha akkamitti waggaa lama guutu lanyaa taatati naati annaa taatanichi min mishikiraalle ayaalk aysafa ምን አይነት የሆኑ ግን ተማረቁ አትቲ ዲሴ በያ ሙአዜ ብረትን ዲሴ በያ አባባና እንደዚህ መጨካከል ጥሩ አይደለም ስጭና ፈቲ ዳዊ እና ወላሂ ካን ኦከተኒ ደለግደኑራ ካን አን ኦንላይን ረባሄ ጃለደ ጀዴ ወያ ማሊፍ ሴተን እስን ኦከተኒ ዋሁን ዳርጊተን አኒ ላላ እስን ረቢን ለ ኦከተኒ waan rabbiin okattan seetan rabbiin garuun okan nama okattan namni immoo ni tura malee ni dhaga'ama oduun kaayiroo keessatti dhalaan eenyutu dhiira bira deemnaan hinuma dhaga'ama
kanaaf jennaan an jaarsa namaa jala deemuu hin beeku friendii namaa jala deemuu hin beeku nan tuqina nan arrabsina ganda keenya arrabsiistee dhala shamarran arrabsiistee okatanii fiqir hojjechuurra gabbaanii himachuu wayyaa kanaaf jennaan nan tuqina akka kiyyaa dandeettii fida tuwwana jedhama tuwwana kana sammuu keessa itti yaadaati fidaati dalagadha yoo hin dandeenye immoo keessaan na dubbisa isin hin barsiisaa jechuudha. Allaqe kanaafuu dhaamsi Fatiyaa akkasii bakka yoo kufuun qabdu muceen tun baay'ee miskiina baay'ee gara laafettiidha waan nyaatan namaa kenniti waan dhugan namaa kenniti waan isin namaa kennitan san immoo namaan kennitu baay'ee baalageedha በጣም ከሚያሳዝነው Fatiyaa biratti hin beeloftu hin dheebottu waan san garuu kunoo amma waggaa lama gahe jetti afaan isiitti irra dhageettanii በጣም የሚያሳዝን ነው waggaa lama guutuu akkatti martee irra taa'u rabbi irraa nama gaafata ጥሩ አይደለም yoo ishinu jette anaaf reedii keessaa ixaa buufannee kadhanna yoo nu diddeemmootu waan goonu hin qabnu waan isiiti homaa godhuuf hin dandeenyu baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabajna isin yoo feetan nu jibbaa yoo feetan nu jaaladha bye bye